bakka jechuun hinaaffaan tun akka nama goone hin qabdu. Sigalee hinaaffaan tun akka nama goone hin qabdu. Hinaaffaan tun waan fedhe siyaasosisti. Maaliif akka nama sanii yoo ta'u dhabdan akkan taane taatanii nama arrabsitanii jechuudha. Waa'ee amma mana hidharraa baatee ibsaa ergachi deemtee maal taatee wayinee ibsaa si bireedee ji'a sadii as ta'e guyyaa lamatti namni hin jijjiiramu baay'isawee hinaaffaa waan hinaaftaniif malee. Dhugan sisteem namni amma ji'a sadii biyya sana ta'e guyyaa lama bikka biraa yoo deemu guyyaa lama keessatti namni gabbattee gizee achi deemnaan maal taatee achi deemnaan guyyaa lama keessatti namni ilmoo hin jijjiiramu. Qaras gabbataan turre jechuudha. Si jammar tokkoffaa kan lammaffaa immoo waan isin galcha hin qabu. Isin galee wannuma isin galchee ilmoo hin qabu jechuudha. Waan namaa keessa seentanii bultii namaa keessatti baca godhuu yaadina. Namni guyyaa lama keessatti akkas taatee guyyuma namaa keessatti akkas taatee aslan kabajaa naaf qabu baay'ee jaadha baay'ee kabajaa ammallee jechuudha. Gaafaas jiru viidiyoo sin dalaynee maal isin jennan yeroo naaf kan ture anis akkasumatti jechuudha. Ingis takka qofa viidiyoo dalaga because miileen osoo as jiru seeni jechuu ture isin garee anaasutu viidiyoo gisee dhibba takka dalaguun barbaanne malee akkuma inni gaafa dhufe miileen isin dhaanis sila asseene waliin kabajuu ta'an garuu anaa hin barbaanne jechuudha. Isin galee amma garuu just viidiyoo hojjechaa jiraanis miileen tokko seenuudhaaf. Miidiyaa duraanuu miidiyaa irra jira ammas miidiyaa irra deebinee jechuun wanti tokko illee hin jiru. Inshallah waggaa guutuu haasawaa ooltanii hanqa iji isin diddiimattu haasawwitan maakii biyoon ichiin taal isiniif bikka takka illee isiniif hin qabu. Maaliif jennaan ustani haasawwitan jechuudha. Okay? Wanta banaa bulee hundaa itti seenaa jiran isin galee saniifuu akka wanta waa banaa buleetti waa hunda akka hunda ustani naasee namni xiqqisho shataap yoo godhate በጣም ጥሩ ነው. Keessaafuu dubartii taatee waa'ee dubartii haasawwitu hin fokkota jechuudha. Ani isiniif baay'ee isiniif himaa jira. Okay? Dubartii yoo taatu waa'ee dubartii irraa yoo haasawwitu big shame. Okay? Dubartii taatee dubartii irraa yoo haasawwitu of laalee ani eessan jira. Namni tokko yoo waa qabaate akka waan qabaanne godhu akka isanii waa hedduu godhu barbaadan. Kun immoo warra ilaalcha gadi galoo qabuudhaaf okay? Nama smart hin ta'in warra gowwaatiif kun malee nama hunda keessanii miti. Warra ilaalcha gadi galoo qabu. Kisima hundaa'u namni yaada fokkota akka fedhe uffatullee hin bireedu akka fedhe illee yoo bireedellee hin fokkotaa jechuudha. Maaliif jennaan jireenya ilma fokkota laal namni fokkotaan hin jiru. Addunyaa kana irratti akka naan hubadhutti akka naan beekutti ilmi namaa tokko way mucaan tuni fokkotti way mucaan kun fokkotti hin jedhamu. Because yaada fokkotaa nama yaada fokkotaa qabutu fokkota. Yoo akkam bireedde addunyaa kanatti bireeddu addunyaa yoo taate yaadni kee gadi galoo yoo ta'e haasawaa gawwaa yoo haasawite kabajaa yoo qabaanne ilma fokkotta bikkuma feetee deemtu namni shaayii takka si hojii dhuguu hin danda'u. Shaayii takka isin galee gisee takka aannin bireeda an waa hundan qaba maaliif nama waliin galle namni maana jibbaa itti yaadime maaliif nimi taa yoo haasawite illee yoo haasawitanii illee namni isin waliin shaayii takka miti bishaan isin hojii dhuguu hin danda'u jechuudha. Because hedduu waan haasawitaniif too much talk hedduu haasawwitan. Okay? Of course takka namni isin gorsu hin barbaadina. Of course kun isin irra jiraata. Anama kana waan isiniif waan isin jaaladhuuf isin galee waan isin jaaladhuuf na jalan waan ultaniif just ani isin irra beekee osoo hin ta'in amala kiyya keessa waan takka wanti ani just nama jenne tokko isiniin barbaadu waan ani amala kiyya keessa hin feene jechuudha. Because namni hedduun illee hin barbaadu ana qofa osoo hin ta'in nama amma kamatti kabajaa isaa bikka hundatti gatu nama usee haasa'u. Too much talk. Yeah, too much talk. Because Ingiliffaa keessa makuun irra jiraata saniif. Okay? Kabajaa dubartiin kabaja qabaachuu qabdi wallahi alazim. Yoo dubartiin amma suuta dubbachuu qabdi. Suuta በቃ ትንሽ ቅመም ሊኖርሽ ይገባል በምታወሪበት ነገር ውስጥ
sigalee dubartii taatee yoo dubartii gabbuus ta'e immoo atis gabbuuta. Dubartii akkanaafaatu jira bara. Dubartii taatee dhiira waliin teessee dubartii hamattu. Wayisiin sun akkasii barbaadam sil bar atilleen akkasuma laal suma madaala haasawaa keessatti madaalamaa deemta. Gwaaddanyaa sittaama aniin bilasamaa jaajarri. Kanaafuu jireenya keessan keessatti gisee dhiira birallee of kabachiisuun isinirra jiraata. Namallee hamachuun qabdan isiin akkas hin jiru boodaatis akkas jiraachuu qabdan. Yoo bakka haasawaa waree suusii waree isinitti jiraate immoo buna fa'aa dhugaatiti walitti qabama haasawa. Miidiyaarra baatee akkas jettu. Ani bar dhiirtii illee nama arrabsite rakkoon hin jirtu. Fakkeenyaaf dhiirtii illee dhiirummaa isaarraa fudhatamti. Dhiiraa miti jedhame yoo akka dubartiitti nama arrabse jechuudha. Dubartii yoo taatu garuu dubartiin kabajaan tolti. Kabajaa qobaatee tolti dubartiin yoo dubbattu illee isinii galee. An dubartuma akkuma afaan dhadheerattu naan taatu gisee hunda maaliif akka ta'e hin beeku. Arrabni eenyu waa godhame? Qallattee, furdattee, maal taatee, miiroo taatee haasawaa gawwaa tokko haasawaa itti marsan haasawaa bareedaa miti haasawaa fokkotaa tokko ni jiraame haasawaa ganda keessaa haasawaa gisee buna dhaabee haasawaa tokko haasawaa itanii miidiyaarra baatanii haasawaa ganda keessatti haasawaa miidiyaarratti haasawaa bara ammas namni amma buna dhugeeti wayinii micoon sunuma qallattee abu'a wayii akkas buna dhuganiiti baay'ee silaa namni waan gaddan baree miidiyaarratti fidaar miidiyaa jechuun addunyaa si dhaggeeffata habiibti biyya guutuu si dhaggeeffata miidiyaa gubbaa teessee waa'ee furdina namaa waa'ee qalina namaa yoo haasawitu I'm sorry wallahi I'm so sorry guys whatever dura lafee sirra jirtu lakkaa'e keetuu lafee taateeti waa'ee qalina keetii waa'ee furdina namaa haasawita sila isinite bar isin wanti isin gootan bar sila isinite maal gootame booyaan olin na jala deemteen booyinaan harma siin kan nu waan ta'eef jechuudha. Okay? Jireenya keenya guutuu as jala deemtee na jalatti booyin ammal si haa godha. Dirjitii wayii qabaadhee dirjitii wayii isin wanti isin hin galchu. Kaampaanii wayii qabaadhee kaampaanii keessatti akka naadala hidan isiniif hin godhu wanta hin godhu hin beeku just ni jira miti. Kun amma nama kabajaniif nama na jaalataniif nama na dinqisiifataniif osoo hin ta'in namoota ganamaa galgala faanuma kiyya jala deemanii haasawaa oolaniif. Okay? Aslan namni nama dura jiru namarraa haasa'u. Gisuma hunda nama duuba jiru taasoo maaliif duubarraa maal akka uffadhe waan beektuuf takkiin duubarraa kophee quxurii kiyyaa duubaa waan laaltuuf jechuudha. Isin bar kopheen quxuriin kopheetu bar duubarra jirti bar duuba jechuudha jala isii gama duubaatiin fuula dura na jirtu kopheen quxuriin kopheetu fuula dura akkana gisee uffattu bikka tanaan jirti duuba namaan deemina gisee hunda jireenya keessan fuuldura namaa deema namni jireenya keessatti duuba namaa deemu bare jiruun isaatis duubgalaa gadigaloo ta'ee jiraataa jechuudha. Okay? Gadigaloo taatanii jiraatina jireenya keessanitti waa'ee mataa keessanii irra dalagaa maallaqa qabdan irratti invest godhuudha yaada jechuun ustaanituma ruuzuma qofa nyaatanii haasa'u osoo hin ta'in just maal goona akkamitti deemna akkam godhuu qabna akkas ta'uu qabna akkas ምንድነው የት ነው ያለው ኤሰት እንደም ጅራ ኤሰን ጅራ ማሊፊን ቢያቤ ማሊን ጎዳ ጅራ ዋንጅ ነው ያዱን ሲነጅራ ገና ማገልገላ ማኪራዮ ደላ ከደለው ይታቴ አቹመት ሀፍታዬ እቹ በርባዴት አዋነ ራይ ሬስቶራንት ጅሬፍ namni profile ifiitun jijjiiratin namni jireenya isatti fuula isatti qaanfatu maakiittee dubbate demo ay moqeñ ay bardeen natti nawu natti qorrus okay kan fuula dhoyfattee fuula namaatiin nama arrabsitu
watan kana wani joocho sanif jireenya keessan smart ta'aa jiraadha. Smart nama smart tokko ni jiraanni smart ta'aa jira.